marii komishinii marii biyyaalessaa magaalaa Finfinneetti qindeessaa jiru gaggeeffamaa jira. Sagantaa dheengadda sa'aatii booda eegalee taa'amaa jiruun akkaataa kutaa hawaasaaniitiin gareen taa'uun yaadota ajandaa hawaasaan bakka buuseerraa imaanaa fudhachuudhaan fidan irratti mari'achaa akka jiran komishinichi beeksisee jira. Kutaaleen hawaasaa hundi yaadota ajandaa keenya jedhanii fi irratti waliigalan cimsuun qaboo yaa'iitii mallatteessanii komishinichaaf akka dhiyeessan ibsamee jira. Yaadonni ajandaa kunneen waltajjiiwwan fuuldura jiraniif karaa bakka bu'isaan kan ibsamu yommuu ta'u, sagantaa guyyaa kaleessaa sa'aatii booda jiruun bakka bu'oota 121 boqonnaa mariin itti aanan bakka buusan filachuudhaan boqonnaawwan marii itti aaniif akka qophaanis beeksisee jira. Boqonnaan marii komishinichaa qindeessaa ture kun guyyoota itti aanan bakka bu'oota qooda fudhattoota 4 hirmaayisuudhaan akka itti fufu odeeffannoon komishinii marii biyyaalessaa irraa arganne ni mul'isa. Dhimma bal'inaan qabanittaan ho'i dabaruun pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa qaamolee hidhatanii socho'aniif ammaas irra deebiin waamicha nageenyaa dhiyeessan. Obbo Shimallis ergaa isaaniitiin harki mootummaa nageenyaaf diriiree ammaas hin dachaane jedhanii jiru. Guutuu ergaa isaanii akkanatti qindeessinee jirra. Qe'ee Oromootiif nagaatu malaa jedhan obbo Shimallis Abdiisaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa. Nagaa ammas nagaa kan jennuuf fakkeessuuf yookaan akkeessuuf miti. Akka uummataatti osoo sirna guddaan akka gadaan nurra darbeen dhibee siyaasaan hawaasa biroofillee qoricha ta'uu danda'u qabnu dhabaa fakkaachaa jirra. Akka namaatti hiree nagaa jiraachuu fi naannoo tasgabbaa keessatti hojjechuun seeraan nuuf kenname osoo qabnu seera alummaan goolamaa jirra. Harri kaleessaa miti. Har'a ummanni Oromoo hiree qabsoon hiitama guddaa kafalchiiseen mirkaneeffatee qaba. Har'a boqonnaa hiree ofiin afaan qawweefiin qabsoo bosonaa keessa barbaadurra hin jirru. Boqonnaa jijjiiramaa keessa jirru kanatti dirree siyaasaa daandii qabsoon karaa nagaaf mijatu banamee jira. Abbaan birmadummaa aangoo heera mootummaatiin ummataaf kennameen qabatamaan akka hojiirra oolu ta'ee jira. Ummanni filannoo yaadaa fi sagantaa siyaasaa dhiyaateef irratti hundaa'een qaama isaaf ta'u filachuu danda'ee jira. Ammas taanaan daandiin kun wabii heeraa fi seerota murteessan kan qabudha. Haa ta'u malee hiree ummanni wareegamaan argate kun yeroo kanatti humna hidhatee bosona jiruun goolamaa jira. Jilbaa fi gadaameessii dhaloota ofii gumaacheen shororka'uun ija namaa fuula uumaa duratti qaanii fi salphina guddaadha. Ajjechaa fi miidhaa qaamaa suukanneessaan manguddoota, geessota, dubartootaa fi daa'imman irratti raawwatame godaannisa hamaadha. Saamichaa fi mancaatiin qabeenya qe'ee Oromoo waggoottan afran darban qofatti raawwatamees kan kaleessa qabnuu fi kanarra horachaa jirru baay'ee dhabamsiisee jira. Nuti akka ummataan ijaaramee fi itti gaafatamummaan itti dhaga'amutti dubbiin karaa nagaan xumura argachuu qaba. Nagaaf tasgabbiin mirkanaa'uu qaba kan jennuuf sababa malee miti. Darraan hamaan ummata guddaa kanarra gahaa jiru akka dhaabbatu hireen nagaan bahee galuu fi hojjetee guddachuu akka mirkanaa'u barbaanna. Kanaafis ciccinee qabsaa jirra. Qabsoo Oromoo kaleessa wareegama qaalii itti kafalleen har'a carraa filannoo siyaasaa ammayyaa uumee jira. Boqonnaa jijjiiramaa kanatti dirreen siyaasaa banamuu isaatiin uggurrii yaadaan ukkaamsi mirgaa fi cunqursaa ilaalcha siyaasaas ta'e tarkaanfachiisuu kan keen dhala namaarra gahaa ture amma seenaa ta'ee jira. Hireen yaada bilisaan tarkaanfachiisuun dirree dorgommii yaada uumame irratti sagantaa qabsoo siyaasaatiin dorgomuun aangoo qabachuuf ummata tajaajiluun uumamee jira. Seeronni fi sirnoonni kana tumsanis diriirfamanii jiru. Dhaabbileen ciccimoon itti ofiinsa hiree kanaa mirkaneessan ijaarurratti hojjetamaa jira. Kanaafuu boqonnaa kanatti gaafiin qabsoo Oromoo qawwee kaasisuu fi kitama lubbuu dabalataan qabaluun barbaachisu hin jiru. Badii kaleessaa sirnoota dhufaa darbaniin ummata keenya irra gahaa ture balaaleeffachaan har'a hiree ummanni keenya wareegamaan argate gufachiisuu fi dhukaasuun maaliif barbaachise? Qeen itti dhalannee kabajaan keessatti guddannee akka goolamu umriin darraa fi salphinni akka itti dheeratu gochuun maaliif barbaadame? Mootummaan naannoo Oromiyaa aangoo heera mootummaan kennameef irratti hundaa'ee olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenya uummataa mirkaneessuun cinatti duudhaa uummataatti rakkoo karaa nagaan furuuf yeroo adda addaa waamicha karaa nagaan wal dhabuu goolabu irra deebiin dabarsaa kan ture ta'uun ni yaartama. Waamicha mootummaa kana hordofee hidhattoonni humna ABO shanii kumaatamaan lakkaa'aman waamicha nageenyaa fudhatanii galuudhaan leenjii haaromsaa hordofanii uummatatti makamanii jiru. Ammas kumaatamaan kan lakkaa'aman haaromsa
رجرم موتمان درجوت هدتني بوسنا تراني في داندي نجا فلتني نجان جلني في خبجة نمما في دودا أمتما قد أجر سجرم أما استانا نجان سمتين هاروم صوفم خبجة ملوفم قنفتشي سترجمم هاروم سبودم أمتتي مكون هجي ديبسين أبوم هجة شاجرم يرو إتيانو تس هجي والفكات شمسي خنيتي وطوم إسنيف ملكني سوبربانم بكونا قدون مفيفي والأبديج أفون بكونا وليقلتي أموفم والتجي مري بياليسان هندر مايسي نوف بياتيجرم موتما في أمني بيتي مري في مربان أكفل فرماتو كوتم كبتني تمساجرم آدا سياسة بودت يافا إرا قربكونا مري في مربان إبدي فت أجوتي چوف إمال إيقل لجرم خنافون أنيس چرا خنتي فايدمين ولا بخمو فلنو داندي نگاتي أكفرنو دررا أجيچا سامي چهمن رپيلول توتاتيم أمتا خيني رقو رابودان كين أرمون أكتس قباوفم الرديبين واميچا نگان دبرسم أماس أكوم خليسا ور داندي نگافلتين گر أمتم خيسانيتي ديبو داف قبوفتن هندافم هركي موتما نگاف دريرم هندچانيم خوتا أجيچون فدم أكوم برنيتين gocha jirrum kabaja namaaf malufum duda ummata keenyaatiin isin simachuuf qophii ta'u ammas irra deebiin dhaamuu barbaadam qe'ee oromootuuf nageenyaatu malam harki mootummaa nagaaf diriireen ammas hin dachaane pireezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa دمين كونستراكشني چمسون گه دمين خون گودين بيا خيستي گوماچو دبلون ريفورميون گرگرا بوچون هوجچا جراچون منستر موميتيانن اوبو تمسگن تورن هيمن منستر موميتيان اوبو تمسگن تورن اگرس كونستراكشن ادل ادونيا گويا سديف تورن مغالا فنفنت خليس ايگلچي سنير جروم للي گرما دبلت گبديم Agarsiifni koonistiraakshanii idil addunyaa guyyaa sadiif turu Finfinneetti baname. Agarsiisa kanas ministeera muummee itti aanaa obbo Tamasgeen Xiruneetu eegalchiisan. Agarsiifni ministeera magaalaa fi misooma booraaf qooda fudhattoota garaagaraan qophaa'e kun mata duree Itoophiyaa haa ijaarru jedhuun kan raawwatamu yoo ta'u haga caamsaa 24 bara 2016tti kan itti fufuudha. Agarsiisi kun sadarkaa biyyaatti yeroo lammaffaaf kan qophaa'e yoo ta'u indaastirii ijaarsaa beeksisuun gumaacha dameen kun guddina biyyaa keessatti qabu dabaluuf kan gargaaru ta'uun himame. Agarsiisi qooda fudhattoota garaagaraa hirmaachise kun misooma indaastirii koonistiraakshanii biyyattii sadarkaa fooyya'aarraan ka'uuf muuxannoo gaariin kan irraa qooddatamuu danda'uu fi walitti dhufeenya biyyootaa gama dinagdee beekumsaa fi teeknooloojii kan uumuu ta'uun himame. Ministeerri magaalaa fi misooma booraa adde caaltuu isaanii dameen koonistiraakshanii badhaadhina biyyattiin qabatte milkeessuuf gahee guddaa qabaachuu himanii agarsiifni qophaa'e hudhaalee damee koonistiraakshanii keessatti mudatu furuun koonistiraakshanii dorgomaa ta'e uumuu keessatti gahee guddaa qabaachuu himan. የኤግዚቢሽኑ በኢትዮጵያ መዘጋጀት የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን ለማነቃቃት ኤግዚቢሽኒን kun Itoophiyaatti qophaa'unsaa indaastirii koonistiraakshanii sochoosuun qooda fudhattoota damee kanaa wal barsiisuun aadaa waliin hojjechuu cimsa. Rakkoo damee ijaarsaa keessa jiru furuun indaastirii koonistiraakshanii keenyaa cimsuun muuxannoo idil addunyaa akka argannu taasisuun investimentii damee kanaa beeksisuun cinatti indaastirii tuurizimii biyyattii babal'isuu kan dandeessisudha. Addumatti immoo teeknooloojii indaastirii ijaarsaa addunyaan irra geesseen walitti hidhuun badhaadhina Itoophiyaa dhugoomsuun ashaaraa isaa kaa'uu kan danda'udha. Sagantaa Big 5 Itoophiyaa waggaa darbee qophaa'e irratti biyyoonni 28 hirmaachuu fi dhaabbileen 153 agarsiisa kana irratti hirmaachuun namoonni 10,000 caalan agarsiisa qophaa'e daawwachuu himan. Baranas kaampaaniiwwan koonistiraakshanii 150 caalan biyyoota 20 irraa hirmaachuu fi kana keessaa kaampaaniiwwan 40 kan biyya keessaa ta'uusaa dubbatan. Agarsiisa kanaan cinatti mariin paanaalii rakkoolee damee koonistiraakshanii biyyattii hiikuu irratti xiyyeeffatan kan gaggeeffaman ta'uu adde caaltuun dubbatan. ትርኢቱን ብቻ በማሳየት የምንተወው ሳይሆን agarsiisa kana qofaan kan dhiifne osoo hin ta'in hanqinoota ogummaa fi teeknooloojii keenyaa furuu kan dandeessisu mariin paanaalii gurguddaan ni gaggeeffama. Carraawwanii fi qabeenya kuufamaa biyyattiin qabdu kan ittiin dhiyaatuu fi deeggarsi teeknooloojii fi faayinaansii kan itti qooddatamu yoo ta'e rakkoo damee kanaa salphaatti furuun gaheen guddina dinagdee biyyaa keessatti qabu dabaluun ni danda'ama. Agarsiisni qophaa'e kunis isa kanaaf galtee guddaadha. Sagantaa kanarratti argamuun agarsiisicha kana eegalchiisan ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgeen Xirunee biyyattii keessatti dameen koonistiraakshanii misoomawwan booraa babal'isuu carraa hojii uumuu fi kalaqa cimsuun dinagdee biyyattii sochoosaa jiraachuu himuun damee kana caalmaatti cimsuuf riifoormiiwwan garaagaraa gaggeeffamuu dubbatan. መንግስት
የኮንስትራክሽን ዘርፉን ለማሳደግ የተለያዩ እርምጃዎች እየወሰደ ይገኛል። ሞቱማን ደሜ ኮንስትራክሽን ጉዲሱፍ ተርካንፊወን ገራገራ ፍለቻ ጅራም ተርጎምቱማ ጀጀቤሱን የድማና ካምፓኒወን ብየ ኬሳ ጉዲሱን አቦቲ ቀቤኛ ብየ አላ አመቹፍ ሆጂን ሆጅተማ ጅራም ሀሉመ ከናን ጉድና ኦጉማ ጨውምሰ ቴክኖሎጂ ፊ እtti fayyadamasa babal'isuun guddina dinagdee tufiinsa qabu galmeessuuf haalli mijataan uumamaa jira. Fooyya'insa dinagdee biyya keessaafis konistiraakshiniif xiyyeeffannoon kennameera. Riiformii gaggeeffameen liqaa seektoraalee dhuunfaaf kana dura kennamu bara 2009 2010 harka 41.5 irra ture. Bara 2015-16 harka 62tti guddachuusaa eeran. Gabaan kaapitaalaa Itoophiyaa hundaa'uunis damee konistiraakshiniitiif filannoo madda faayinaansii kan bal'isu ta'uu dubbatan. Yeroo ammaa biyyattii keessatti hojii ijaarsaa daandii kiiloomeetira 100,000 fi 66 irra jiru gara 200,000 fi 46 guddisuuf hojjetamaa jiraa jiran. Damee kana waggoota arfan dhufanitti waggaa waggaan 8% guddisuuf hojjetamaa jiraachuus obbo Tamaskeen eeran. Agarsiifni Big 5 Itoophiyaa biyyattiitti qophaa'e damee konistiraakshini biyyattiif gahee guddaa qabaachuu himanii carraan kun sadarkaa ijaarsa biyyattii fooyyessuun ismaart siitii uumuu fi walitti hidhamiinsa gabaa konistiraakshini guddisuun beekumsaa fi teekinooloojii ceesisuu keessatti gahee guddaa qabaachuu himan. አዳዲስ ትብብሮችን የሚፈጥር ወልተኢንሳ ሀራ ከኖሙ ቴክኖሎጂ kan ceesisu milkaa'ina waloo kan dhugoomsudha. Dhaabbilee daldalaa abbootii qabeenyaa kan wal quunnamsiisu misooma magaalaa fi riil isteetiin hojii karoorfamee jiruu fi haala kan mijeessudha. Akkasumas dhiyeessitoota biyya keessaa gorsitootaa fi kontiraaktorootaaf waltajjii muuxannoo irraa qooddachuu danda'aniif walitti hidhamiinsi daldalaa itti uumamuu danda'udha. Qaamolee milkaa'ina sagantichaa keessatti hirmaatanis galateeffatan. Agarsiisa kanarratti dhaabbileen ijaarsaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota akka Chaayinaa, Itaalii, Tarkiyyee fi Yuunaayitid Arab Emireet agarsiisa kanarratti hirmaachaa kan jiran ta'uun himameera.